Guyyaa raayyaa ittisa biyyaa 117ffaan mata duree raayyaan qormaataan ijaaramaa dhufee jedhuun mooraa qajeelchaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa keessatti sagantaa garaagaraatiin kabajame. Sagantaa kanarratti pirezidaantii Federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilikaa Itiyoophiyaa Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee, Itaamaajoor Shumii waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa, Ministeera raayyaa ittisa biyyaa Injiinar Aayishaa Mohaammadii fi qondaaltota raayyaa ittisa biyyaa biroo fi akkasumas keessummoonni waamichi taasifame fi argamaniiru. Raayyaan daangaa Itiyoophiyaa dhiigaaf lafee isaan kabachiise. Raayyaan ittisa biyyaa Itiyoophiyaa waraana ammayyaa ta'e erga ijaarame waggaa 117ffaa ta'us ibsameera. Raayyaan ittisa biyyaa Itiyoophiyaa bu'aa bayii garaagaraa keessa darbuun fakkeenyummaa ciminaa ta'etti fufeeras jedhame. Raayyaan ittisa biyyaa bu'uura tokkummaa biyyaa ta'uu kan himan pirezidaantiin Federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilikaa Itiyoophiyaa Ambaasaadder Taayyee Asqasillaaseen raayyaan ittisa biyyaa ga'umsaa fi qophii qabuun biyyattii kan boonsedha jedhan. ውድ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ኢትዮጵያ በእናንተ ጸንታ ቆማለች። Jaalatamtoota miseensota raayyaa ittisa biyyaa Itiyoophiyaan isiniin cimtee dhaabataa jirti. Uummata keenya diina alaarraa fi sodaa kamirraayyuu ittisuun jiraachuu biyya keenyaaf gaachana ta'aa turtanii gootummaa fi aarsaa keessaniinis seenaa biyyi keenya kan yaadatamaa jiraatu. Guyyaan kunis guyyaa seena qabeessa raayyaan ittisa biyyaa keenya gootummaa fi wareegamaan kaffaleen kan yaadatamu qofa osoo hin taane har'as birmadummaa Itiyoophiyaan eeggamee akka itti fufsiisuuf tokkummaan biyyattii bu'uura gaarii irratti cimsuun yeroo kamiyyuu caalaa dirqama kenname irratti gahumsa kan qabuu fi qophii kan ta'een raayyaa ittisa biyyaa akka qabdu guyyaa itti boonnee dubbachuu dandeenyudha. Raayyaan ittisa biyyaa riifoormii gahumsa irratti hundaa'ee gaggeesseen sadarkaa biyyaarra kan darbe sadarkaa Afrikaattis fakkeenyummaa kan qabu ta'uu simaniiru. ከእናት አባቶቻችን የተረከብነውን ያለመሸነፍ Biyya abbootii keenyarraa nutti kenname osoo hin injifatamin wareegama guddaan gootummaan kan qabu ejjennoo sirriis kan qabu raayyaa ittisa biyyaa ijaaraa jirra. Haa ta'uti raayyaan ittisa biyyaa kallattii kamiiniyyuu yeroo kamiyyuu caalaa biyyattii eeguu fi gootummaa fi qophii gahaan kan qabaatu ta'u hawaasni biyyattii hunda keenyaa akka beekan mirkaneessuun barbaada. Raayyaa ittisa biyyaa irratti riifoormii taasifamee biyya keenyarra darbee sadarkaa Afrikaatti fakkeenyummaan kan eeramudha. Yeroo darbee konfiraansii ministeerota raayyaa ittisaa Afrikaa biyyi keenya qopheessite irratti riifoormii raayyaan ittisa biyyaatti gaggeeffameen biyyoota Afrikaa irraatii akka fakkeenya guddaatti ka'uun kan itti boonnudha. Raayyaan ittisaa biyya abbootiin keenya nutti kennan eegsisaa birmadummaa biyyattii itti fufsiisuu fi yeroo maraa hojjetaa jiran kanas uummanni biyyattii tumsuu akka qabus pirezidaanti Ambaasaadder Taayyee Asqasillaaseen amaniiru. በመከላከያ ዘርፍ የታየው እምርታ wareegama kaffalaa dafqaaf beekumsa keessaniin dhiiga keessaniin tokko ta'uun cimtanii akkuma deemtan obbolummaa fi waltumsuun heddumminni keenya kan miidhage garaagarummaa keenya ibsituu keenya ta'uun of kennuun kan ofiif cimtan kanneen kun dhaabbilee biroof illee fakkeenyummaan qabdan akka itti fuftan jechuun barbaada. Hundi keenya birmadummaa biyya keenyaa eegsisuuf guddina galmeessuu eegalle itti fufsiisuufis gootota raayyaa ittisa biyyaa cina dhaabbachuun guyyaa raayyaa ittisa biyyaa kana waadaa keenya akka haaromsinu isiniin jechuun barbaada.